Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya dhimma dhibamuu Jawaar Mohaammed ilaalchisee oduu amma nu qabna. Jawaar Mohaammed otoo hedduu dhukkubsataa jiru humnaan makiinaa keessa seensisanii mana murtii geessuu isaanii maatiin Jawaar Mohaammed ibsaniiru. Akka maatiin Jawaar Mohaammed ibsanitti Jawaar Mohaammed mana murtiittis dubbachuu hin dandeenye. Kanaaf abbaa murtiitiin yookiin mana murtiitti qilleensa fudhachuun barbaada jedhee akka gaafate maatiin Jawaar Mohaammed himaniiru. Jawaar Mohaammed mana murtii akka dhaqu poolisoonni yoo xiqqaate daqiiqaa 30 illee mana murtii ga'uutu sirra jira waan jedhaniif gara mana murtiitti fudhatamuu isaati kan maatiin himan. Mana murtii keessattis hedduu waan na dhukkubuu fi qilleensa fudhachuun barbaada jedhee mana murtii keessatti mana murtii sana addaan kutee ba'uu isaati kan maatiin himan. Egaa ganama irratti oduu sin dhageessifneeni Jawaar Mohaammed hedduu dhukkubsachuu akkasumas dubbachuu dadhabuusaa akkasumas fuulli isaa hedduu dhidhiita'uusaa dhaabbatee dubbachuu waan hin dandeenyeef taa'uudhaaf yaalii gochaa akka ture maatiin isaa ibsuun ni yaadatama. Maatiin Jawaar Mohaammed waan rifataniif hooggantoota mana murtii haasofsiisuudhaaf yaaliin godhanii akka milkoofne ibsuun keenyas ni yaadatama. Sanaan dura haalli fayyaa Jawaar Mohaammed fooyyee kan qabaa tureera jedhan maatiin Jawaar Mohaammed. Kuni osoo jiru Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti mormiin dhohaati jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya otoon gara kan hiriiratti hin darbini yaada maatii Jawaar Mohaammed fi abukaatoo isaa gara boodatti qabannee kan dhiyaannu ta'uun isin yaadachiisa. Gara biraatiin immoo mormiin adda addaa Oromiyaa keessatti dhohaa akka jirudha. Haaluma kanaanii mormiin hiriiraa keessattuu naannoo Somaaliitii gara Dagahaaburii kan Oromiyaadhaan karaa gara Oromiyaatti qaxxaamuru cufamuu maddeen ibsaati jiru. Oromiyaa bakka adda addaatti egaa mormiin kun jabaatee itti fufaa akka jirudha maddeen keenya kan gabaasan. Haala fayyina yookiin fayyaa Jawaar Mohaammed fi mormii fi itti aansee ammoo qabsoon nu godhaa jirru fincillee amma qeerroo Oromoo yookaan diddaan gabrummaa qeerroo Oromoo fincilallee diddaa gabrummaati. Diddaa gabrummaa amma Oromoon itti jiru kana akkamiin itti fufamuu qaba ka jedhu ammallee argite yeroo baay'ee manni keenya ni yaa'a hoggana kan jennuun illee karaa agarsiisee xiqqoo biraa zoor jedhaa biraa deemaa qeerroo yookaan wal burjaajitu jira. Isa duraan dursee qeerroon amma eega diddaa kana dhageessise Harargee hirna keessaa erga ka'e akkuma kaleessa dheengadda galgala ka'e kun Oromoo yaa guutuu wal ga'uu qaba. Tokko immoo guyyaallee qacaree guyyaa kana malee ta'u 12 eega ibiddi qabatuu qaba. Kanuma lamaan uummanni Oromoo ammallee ibiddi eega biyya sanii qabate hidhaamuu hin qabu. Fakkeenyaaf amma qabsoo 12tti eegna yoo jedhu Harargee keessatti 12 osoo hin geenne eega qabsoon ka'e kutaan kunis ka'uu qaba bakka. Maaliifi gaheera waan ta'eef ibidda san achitti bakka qabatee namni humni mootummaa raayyaan ittisa biyyaa poolisni diinni ijaarate humna garas bobbaasee guuraa jechuudha. Osoo 12 hin geenne osoo gaafa fincila kaastu hin geenne achi keessatti mootummaan si dhaamsaa si ajjeesaa si hidhaa jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo amma ka'aa jiranatti fakkaatee Arsii keessaayis ka'eera, Shawaa keessaayis gara Sulultaa kana himamaara, Amboo kun jabaatee itti fufuu qaba. Kanaan dura immoo karaan cufamuu qaba. Amma ka godhamuu qabu karaa cufuu irratti fuulleffachuu ummanni Oromoo dura. Maaliifi namni karaa sanirra deemee ka cituu qabu citu biyyi hin jirtu barri. Amma nama tokkotu biyyi hin jirti, biyya akkasii karaan cufama dhagaa kutaa dajinoo fudhadhaa karaa kutaa. Homaa isin hin fayyadu. Eessallee kadhattu kam dhabde. Gabaa namni achumatti yaalama. Magaalaas bakka keessatti achi yaalama. Magaalaa wantu hin jiru kutaa. Nama biyya qabutu karaa qabaata. Nama biyya qabutu olii gad deema. Biyyaayyuu hin qabdu kuti. Homaa bu'aas hin qabu. Inni ijaaratta boru dhagaa keetti harku inni ijaaratta gaafa bilisoomte. Kuti amma sin fayyadu. Karaa Harargee irraa dhufu yookaan seenee bakka nadaajii jarris nadaajii tuulateera. Nadaajii kaataa jira jarri.
Nadaajii kana waan beekaniif isaan qabsoo waan beekaniif boolla qotaniiti. Nadaajii achi yeroo nagayaa galfataniiti Finfinnee kuufatanii achi keessaa waraabbataa gaaza waraana isaanii erganii jechuudha. Kun immoo ni dhuma. Nuti immoo cufnu torbaan tokkoofi gaazni karaa Harargeessan seenuu hin qabu. Minimum ji'a tokko yoo hiine jara kana ni balleessina. Ji'a tokko gaaza yoo hiine karaa Harargee irraa dhufu yoo hiine so Adaamaan seenne Harargee guutuu karaa Direedawaatiin yoo kunne mootummaa kana harka ni kennachiifne. Ji'a tokko yoo kunne gaaza tireenni akkan seenni yoo goone maaliif gaazni edana qofforamee hin bahu edana boolli qotamee gaazni hin bahu. Nuti torbaan tokko goonaa jarri waan torbaan tokko miti waan torbaan lamaa kuufatee jira. Sambiraa dabree waan ji'aatu kuufatee jira jarri. Kuufatee waan qabaniif jarri achi bakka kuusaa keessaa fayyadamanii ammaan hin qabnaa qeerroo nu yaada cuftuu yaada ofiitu gadhiifti. Fincilliyoonnoo ka'eeraa diddaan karaa cufuun dhaabbatee jira. Ka hoogganullee silaa mul'atan qabu piroojeektiin qabu akkanatti yaadu jarri. Nuti immoo achi fagoo waan isaan qaban maali? Dadhabinni mootummaan kun qabu maali? Jabinni inni qabu maali? Kana Jawaar nutti meera. Karaa qabsoo karaa nagaa keessatti kalaaltu dura mootummaa kana ka utubee jiru utubaa meeqatu jira? Tokko ikonoomii, lama militarii, sadii maali? Ummatumaa miicinaan. Ummanni jalaa deebi'ee jira karaa salphaa. Afur taaksii uummatarraa guuruun. Kana keessa kamtu naa mijataa jettee dhoofta jechuu tokko utubaa nama ulee inni irra taa'u utubaa inni irra taa'u sommanni sun hin daaqaa jechuu cinatti hin jigaa jechuu mootummaanis akkasuma. Kanaaf karaan nuu mijatu karaan nuu mijata jennee kaleessa itti milkaa'ina qabnu qabsoo karaa nagaa kan ikonoomii mootummaa kan laamsheessu nama achi keessaa hawachuu waraana keessaa fira namni qabdu bilbiltee achi keessaa baasu wareega guddaa akka baasu gochuu manatti jechuu nama tokko chaamiti. Oromoon guutuun yoo kana godhe qabsoon kun hawatee Sidaama guutuu yoo hawate Affaar guutuu yoo hawate Gaambeellaa yoo hawate Walaytaa yoo hawate mootummaa jechuun kanumaa waan biraati miti. Sadii lukkoolee isaanii qe'ee keessa deemtu tarkaanfii yoo irra fudhatame lukkoolee isaanii magaazii eegaa mandara keessa deemee nama si basaas yoo adda beette diina kee yoo adda beette hin mo'atta diina tokko. Rakkoon kenna diina nu keessa jiru basaasni eenyu beeku qeerroon ka godhuu qabdu arga. Tokko karaa cufuu keessatti eenyu na bira jira. Maal godhaa jira? Agaazii waamaa jira moo maal godhaa jira? Caasaa baafachuu qabda. Fakkeenyaaf gruupiin jaarramee akkuma naannootiin namni karaa kana cufa akkuma argitan karaa kan cufuu ta'u fincilallee akkuma wal beekuun gaggeessa. Malee walirratti ka gaggeeffamu hoo jedhee akka gabaa gisee yaa'ullee jira dhugaa. Garuu beezikilii qabsoo guddaan ka godhamu qaama keessaa wal ijaaree ka wal beeku ka wal amanu ka basaasa of keessaa balleesse ta'a. Gaafa isa ta'e tuufoozoon haa dhufee harka dha'u eenyu akka ta'e hin beeku tuufoozoon si basaasuuf nama achi yaa'u bicha dhufa malee hin beeku eenyu akka hoogganaa ta'e hin beeku. Yoo caasaa kee keessa seene maal akka ati gootu riipoortii eessa akka bultu eessa akka ooltu maal godhuuf akka yaadde diina bira gayaa jechuudha. Okay? Yeroo kamuu qabsaayaa tufoozoo bakka lamatti qoodu. Qabsaayaadha. Tufoozoo. Qabsaayoodhaan tufoozoon gara manaa gala. Okay? Kana waan ta'eef jarri kanaaf hayyoota Oromoo ka akka Jawaar ka akka Baqqalaa nama ija qabu qeerroo ija qabu keessaa hidhanii tufoozoo hambisuu barbaadan. Tufoozoon akkuma jedhan onnoo seenee istiidiyoo seenee taphachuu hin danda'u tufoozoon taphatamatu taphata. Meesii deeggarta malee goolii dhiittee galchuu hin dandeettu. Okay? Kanaaf isa hamileessiteet akka inni jabaatee humna horatee goolii galchu gootaa jechuun tufoozoon kanuma gaani isaa. Kanaaf har'a qabsaa'ota keenya hayyoota keenya ija keenya yoo hidhanii Oromoon cadhisee ka taa'u taate galanni Jawaaris yoo kana ta'u taate uummata Oromoo miti sabaaf sablammii biraa uummata Itoophiyaa jedhamu san keessaa galanni isaa yoo kana ta'u taate Oromoon nuti miliyoona 60 waan himannu hin qabnu namalleen eenyu nuti uummanni Oromoo nama eegina Sumaaleen eegina Affaariin eegina Sidaaman eegina uummanni Oromoo ummata guddaa jennee dhaadannaa miti baay'inni kennameeti. Har'a Jawaar mana hidhaatti darar kaleessa osoo ijaan laallu qabsaa'ota kenna fixan osoo ijaan laallu nadhii ajjeesan odoo isaan laallu guutamaa ajjeesan odoo ijaan laallu qabsaa'ota ija qaban borisoo boruu ajjeesan mul'is gadaa ajjeesan osoo ijaan laallu Oromoon ijaan laallu bar qe'ee kenna keessa ari'ee diinni qe'ee kenna keessa ari'ee har'a osoo ijaan laaltu Baqqalaan wareegamee mana hidhaatti rakkatee dararamee hoggaa sadde hidhaa bahee ammallee hidha deebi'ee
Jawaar mana hidhaa keessatti jireenya isaa dhiisee maatii isaa facaasee Oromoodha. Jawaarii miti kaduu Jawaar yoo du'e nama tokkocha. Oromoo nutu du'e. Warra lafarra jirutu du'e. Kalafarratti hafe argite warra dhaaba siyaasaa warra dubbatu waan takka bu'aa takka hin qabne warra du'anis bu'aa takka hin qaban warri dhaaba siyaasaa hoogganan argite amma Daawud Ibsaa jiraate maal fayyada? Maal fayyada? Maraaraa mee uummata moobaayilaayis godhuu danda'a akka Jawaar. Kanaaf nama dhagamtii qabu nama uummanni jala hiriiru nama powerful ta'e keessaa fixuu jechuudha amma ka godhan. Okay? Amma keenyaaf Baqqalaan nama dubbatu speechiin isaa powerful dubbata yoo argitanii jiraattan ta'e duraanu. Warri amma garee amma mana hidhaa jiran kun warra powerful ta'e warra revolution uumuu danda'an warra hawaasa kakaasuu danda'an dargaggoo moobaayilaayis gochuu warra danda'an. Ka hafe yoo jedhaati as keessaa gororro jedhaa warra haasa'u. Warra sagaleen isaaniitu hin dhagamu. Warra qabsoorra gufuu ta'ee qe'ee taa'u. Kana hayyoonni hafee Jawaar yoo hidhame Baqqalaa Hannoon hin jira, Maraaraan hin jira, yookaan Daawud Ibsaa hin jira, Kamaal Galchuu hin jira yoo jettan taate of hin gowwoomsina. Namni ijji badde homaan nama biraattu deemaa malee eega ijji si badde harka baaftee xuuncaa baaftee deemuu hin dandeettu. Lukaan ka deemu ijatu deema. Yoo ijaan qabaanne lutti deemuu hin danda'u. Sabni tokko achi deemuuf qaroo keessa ajjeesan. Hayyuu si keessa ajjeesan. Beekaa si keessa ajjeesan. Nama ummata kakaasu jala ajjeesan. Goota si keessa ajjeesan. Si keessa hidhan. Ummanni Oromoo kan argite yoo ka ciiftu taate. Jawaarii miti ka du'u. Baqqalaa miti ka du'u. Nuyi lafarratti hafetu du'a. Beeki. Kana beekuun namarra jira ilma namaa irra. Kana yeroo dheeraa amala koloneeffattootaati kun. Minilik gaafa nu gabroomsu. Gaafa sabaaf sabalammii gabroomsu. Hayyuu fi beekaa barasanii keessaa fixee. Arsii keessaa gootota jedhamu fixee. Kaan harma muree dubartii osoo nafni. Kaan harka irraa muree, kaan harma irraa muree, kaan kolaasee, kaan hidhaa gadi awwaalee. Kaafeeyoo sodaachisee amantiillee hoodhaa itti facaaseeti ummataan jiraachaa ture. Sabni akkanuma koloneeffataan Ingilizoonnis akkas godhaa turan. Hayyuu biyya sanii ka ummanni jaalatu. Nama ummanni jala hiiru keessaa ajjeesan. Yoo danda'ame ni bitan. Kanaaf kitaaba isaa irra barreessee Abiyyi dhufeera. Kitaaba isaa irratti maal jedha? Nama tokko xiqimiin bitta. Xiqimii biroo daree ni dhabamsiiftaa jedha. Jara kana xiqimiin bituu hin danda'u. Jawaariin xiqimiin bituu hin danda'u Abiyyi. Hin danda'u. Baqqalaa bituu hin danda'u Jawaar. Yes. Kana ragaa baanaaf. Uummata Oromootu ragaa bayaaf isaanii. Siyaasa irra oofanii dadhaban. Isaan wayyaaneedha jedhanii dadhaban irra oofanii wayyaaneen isaanii wayyaanee caalu. Amma maali? Ganzabaan maallaqaan hin bitaman yaada kennan fudhatan uummanni ni jaalata jara kana jala hiriira filannoon gaggeessuun hin jiru jedhamee murtaawee haa caalu ajjeesaniiti qaamni mootummaa haa caalu ajjeesanii haa caalu ajjeefne isaanis sababne jara kana mara hiina jedhanii waan uummanni jaalatu. Waliin gajjisaniiti har'a ajajni katabu mootummaa naannoo Amaaraa irraa. Oromoon ka beekuu qabu ajajni har'a irra naagati dabru mootummaa naannoo Amaaraa irraa. Shimallis argitanii midheengadda dhiifama gaafatee habashoota dhiifama gaafatee ka jiraatu mootummaa naannoo Amaaraa waliin maal jechuu kana jechuun gooftaan isaa dhaqee Bahardaaritti wanni Shimallis dubbate bakka nu hin bu'u dhaaba biltsiginnaa bakka hin bu'uu jedhee dubbateera. Oromoon maal eedda? Pireezidaantii qabaa Shimallis kaappoortii namaa baataa ture na bilisoomsaa Oromiyaa pireezidaantiidha inni bar dhalataa Ambootii inni bar dhalataa Arsiitti jettee yoo ka deemtu taate ati harreedha. Ila ummanni lafarra jirtan harreedha warri akkas jettanii amantan ofuuyyuu hin beektan eenyummaa keessanuu. Kanaaf ila Shimallis hogganni isaa kanaaf harka Abiyyi jira. Shimallis jechuun nama Abiyyi harkaan akka daabbootti xafaxafee hojjete yookaan uumaa Abiyyi Shimallis jechuun uumaa. Rabbi uumellee osoo jechuu baattanii yaa Abiyyi ejjisraa faxaraanu Shimallis maalit. Kana hin beekne fidatee achi kaata. Achi kaateetti kun mootummaa naannoo Amaaraa wajjin biyya tasgabbeessinaa biyya ijaarraa Finfinnee akkuma argitan bakka waan maznaanyaa hojjetanii uummanni beelaa jira bar karaan hin jiru bar uummanni hadha rakkoo keessa rooba waa meeqa jira. Inni naannoo san amma wanni jiru magaalaa Finfinnee keessatti wanni uummanni Oromoo beekuu qabda. Magaalaa Finfinnee keessatti hidhachiisaa uummata hidhachiisaa kutaa kaan irraa abdii kutataniiru. Siyaasa baadiyyaa dhaqanii gibira irraa coratu. Dhaqanii taaksii irraa funaanu gibira irraa funaanu. Gibira 2013 gaafachuu isin himeera. Uummanni Oromoo ka asirra jirtan yoo dhugama ka biyya alaa jirtan abbaan kee akka gibiran kafalle itti himi. Deemaniituma lafa haa fudhatan malee lafa fudhadhaa kunnoo gurguradhaa haa jedhaniin malee abbaan kee akka gibira ittiin kennin uummanni ka'ee qabsaa'ee akka jedhu itti himaa adara. Adara Rabbi uummata keessan beeksisaa warri ala jirtan. Warri ala jirtan teessanii koomentii kennitu.
maatii keessan bira bilbiltanii gibira hin kenninaa. tokkoon warra amma oromoo miidiyaa irratti as dirtan kun tokkoon osoo gibira namni 300 amma yeroo amma 300 ol ka miidiyaa kana yeroo amma kana laalu namni 300 kun yeroo ammaa kana maatii isaa bira bilbilte gibira hin kennina yoo isin gaafatan ta hin kennina wareegamuuf hin kennina gabroomuuf hin kennina jettee amansiisu sirra jira maatii kee lafa homaan baafne ka qotee amma lafa qotatee irra jiraatee zanaadhee of jijjiireetii miti ka durgizee qotatu waan buunneef amma barana roob wanta buusuuf hin jiru kanaaf ani hin qabu ni rooba barruu bara roobaati hin facaafannes hin qabus qabaadheellee hin kennu kanaaf gibirri hin jiru ka jedhu amma laal kana beeksisuu qaba hawaasni biyya alaa jiru kana godhuu qaba maaliif namni biyya alaa dhagaa namni biyya keessaa ilma biyya alaa ilma barate ka biyya alaa baay'ee dhagaa ka biyya arabaa baay'ee dhagaa maaliif sirraa waa argata situ gargaara obboleessa keetti himuu qaba barata himuu qabda maatii kee akka dammasan itti himuu qabda yoo nuti siyaasan barsiifne oromoon siyaasa beekaa amma bar dammaqnee geessine jedhanii nutti himaa turan warri siyaasaa dur hin dammannee ganaa jirraa ka jennuuf kanaaf hibe osoo dammannee hawaasni dammaqe muluma dita kuni mootummaa kenna muluma dita gibira ittiin kennu hidhama malee hawaasa dammaqe jechuun akkasi qabsaawaa ta'aa jechuun marti isaa okay tufoo zoon keessatti hin baay'atu jechuun kun ganzabaan hin bitamuu jechuun osoo dammanne maaliif akeeka deemu waan beennuuf nu miidhaa jennee irraa gabaabbata jechuun namni keenya kanaaf tokko kana ka godhuu qabu ammatti qeerroon karaa cufaa dura karaa cufaa ka cituu qabu cituu qaba ka cufamuu qabu cufamuu qaba bakka itti citutti ni cita bakka itti cufamutti ni cufa kanuma san booda sagalee keenya ni dhageessifna kolkollee qe'ee keessa nu deemtu of keessaa xururra kana ka beekuu qabu qeerroon ka beekuu qabu qabsoo garaa nagaa keessa of keessaa xururta ni baafta ka deebi'u ni deebita abbootii gadaatii fi hayyuu si keessa jiru ka beektu ka ga'ee qeerroo keessatti qabaataa turan nama duuba isaa beektu ka dhugaaf wareegamuuf seenaaf wareegama nama jettu filatteet bulchaa ganda keetti gootee caasaa bilxiginnaa baadiyaa haga magaalaatti xuurtee baaftaa jechuudha akka isaan magaalaan seenne magaalaa to'attaa jechuudha hiriira baanee mana galuufi miti hiriira eega baata maaliif baata hiriira magaalaa to'achuuf gaafa dhiibbaa irra goote akkuma bara wayyaanee oromiyaa keessaa dhiibamanii ba'an ajajni harkaa fudhatamuu didee dalagaan isaanii hojiirra ooluu dadhabe haasawaan dalagaan lafarra hin jiru ajajni aangoo jechuun namni keenya hiika aangoo hin beeku aangoo maalii hin beeku ibalu aangoo qabatee jedhan malee hin beekani they don't know isni himaan namoonni keenya ka siyaasaa nu gaggeessaa turan kaleessas maal nu jedhan nu aangoon barbaannu eega aangoon barbaanne nu itti wareegamu tokko aangoo jechuun barcuma qabattee saba sanii waa buusuu jechuudha barcuma sanirra osoo aangoon qabanne oromoo waa buusuu hin dandeettu kana beekuun namarra jira namni tokko namni wareegamuuf aangoof wareegama aangoo san qabachuu qaba ummata oromoon humneessuuf aangoo qabachuu qabda dura aangoo osoo hin qabanne ummata oromoo humneessuu hin dandeettu finfinnee deebisuu hin dandeettu oromiyaa walaba taate saba san bilisoomsuu hin dandeettu yoo aangoo hin qabanne never hin yaadin sammuu kee keessatti namni tokko mootummaa kana deeggarree harka micciirree yaada keenya itti feenee nama ergaa jechuu laal nama hin erganna humnaan ergamuu hin ta'u abiyyiin humnaan harka micciirtee mootummaa oromoo gochuun hin danda'amu maaliifi fedhan qabu fedha yoo qabaate qofa namni sun fedha hin qabu akka fedhan qabne hin beekta ati immoo ka godhaa jirtu fedhan qabu giddiin akka fedha kiyya horatu ni taasisa jedhaara bara oromoon waan nama jibbisiisu keessa waan nama jibbisu yaada dadhaba godhuu hin dandeettu isuma mataa isaa qabdeeti bakka inni taa'u san ofii teetteet ofii keetii dalagattaa jechuudha okay aangoo jechuun isa aangoo san yoo qabatte saba kee booyicha jalaa baafta aangoo san yoo qabatte arrees dhaabolee siyaasaa ka mana hidhaa jiran ka oromoo namoota oromoo quuqaman ka ija qaban ka dhagamtii qaban ka qeerroo gurmeessan ka seenaa qaban nama akka Jawaar ifatti dalagaan isaanii lafarraa mul'ate kolkollee akka hantuutaa mana keessaa bara dheeraa ololtuu miti bara dheeraa akka hantuutaa mana keessaa injifanni achiin baane qeerroon achiin baane achiin gurmeessin warra jedhuu miti warra injifannoo lafarratti mul'anne injifannoo lafarra hin jiru afaaniin haasa warra miidiyaa ololaa qofa osoo hin taane warra lafarratti hojjetu akka Jawaar lafarratti warra waan mul'atu qeerroo moobaayilaayis ka godhan ka ajaja dabarsan namni akkana si keessaa gaafa dhabamsiisan ni badda nuyi ummata oromoo ka lafarra jirutu bada malee Jawaarii miti kanaaf Jawaar yoo dhabamsiisan Jawaar nama tokkocha fe'amee du'a Jawaar guyyaan ga'ee du'uu danda'a garuu
guyyaan osoo gahee du'ee fi homaa miti. Qabsoo Oromoo keessatti isa ajjeesanii Oromoo yoo maratee ka taa'u taate Baqqalaa ajjeesanii ka maratee taa'u taate Oromoo ani Oromoo itti hin himatin. Dhiisi ofirraa. Baay'ee miliyoona 60 illee himattee hin deemin. Okay? Hin deemin waan lafarra hin jirre hin haasayin. Ati tiisisa akkas nuun jedhan kaleessas. Tiisisa ofiin jedhii ofitti hime mana manatti. Ardhaan qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jiru kana keessatti tokko ajaja fudhachuu. Ajaja yoon fudhanne qabsoo karaa nagaatiif qabsoo waraanaa keessaa wanti adda godhu qabsoo lolaa keessatti nama murtaa'etu lola. Hundi waraanaa miti. Nama murtaa'e nama dhibbaatamaan lakkaa'u. Meebii 10,000 20,000 ka ta'u qalolu. Waraana keessa biyya kamuu. Qabsoo karaa nagaa keessatti marti hirmaachuu qaba. Jaartiin hirmaachuu qabdi. Gahee isaa bayuu qaba. Basaasa of keessaa dhabamsiisuu qaba. Qabsoo karaa nagaa kamiidhu. Yeroo baay'ee basaasatu miidha. Nama si fakkaatu miidha. Maaliif hunduu qawwee hin qabu qawwee malees. Tokko tokko taf jechuu hin danda'u. Karaa nagaatiin deemu. Mootummaa irra dhiibbaa godha. Barcuma mootummaan irra taa'e jalaa micciiree cabsuu jechuu. Nama meeqaan cabsita isa? Miiliyoonota yoo itti yaate qofa cabsita. Okay? Qabsoo karaa nagaa keessa wanni adda godhu kana. Ka qabsoo karaa nagaa qabsoo qawwee ka filatu ka karaa nagaa ka filatu garaagarummaan isaa tokko. Qabsoo karaa nagaa keessatti dimokiraasiitu dhufa. Fakkeenyaaf naman tuttu mootummaa qabdee saban tuttu mootummaa waan irra taa'e taaksii dhorgattaa itti finciltaa jalaa diddaa gibiran kafaltuu ni balleessita jechuu karaa nagaa keessatti. Karaa waraanaa keessatti humna keetiin dhufte waan taateef diktaataras ta'uu danda'a. Humnaan dhufe waan ta'eef. Si bal'innuyyuu mootummaa diktaatara ta'a jechuu. Maaliif humna ofiitiin dhufe qawween dhufe akkuma wayyaan qawween dhufe jaalannee dhufne qawwee deemii hidhadhu na buusiisiin jedha. Yoo ati dhufte mataa kee dhaa jechuu. Okay? Qabsoo karaa nagaa keessatti yoo milkoofte dimokiraat kanaaf addunyaa kanarraa warra waa jijjiiran siyaasa jijjiiran ka akka Sarbiyaa fakkeenyaaf ka akka Mongooliyaa isa darbe hedduudha. Tokko lama Awurooppaa kana keessa baay'eetu jira. Kuwaitis waan akkana kana keessa ture qabsoo karaa nagaa. Qabsoo karaa nagaa kana keessa wanni adda godhu uummanni marti hirmaatuu qaba. Jaartiin hirmaachuu qabdi. Jaarsi hirmaachuu qabdi. Dargaggoo qofaa miti. Dargaggoo yoo wareegame ati mana galtee yoo karaftu taate maal goota? Dargaggoo eega wareegame biyyi ka dargaggee ati maal goota jiraatte? Lakki an harreedhaa duraanuu gabrummaa fudhadhe yoo jette yes. Harreedhaa nyaachuu nyaadheetuma jiraachuu dhaladhee jechuudha. Kanaaf qeerroon bakka jirtanii karaa cufaa amma karaa cufaa. Ammas karaa cufaa borus karaa cufaa dura karaa cufi. Karaa eega cuftee namichi sun dafee hangi sibira dhufu taayimiin namni achi ka'ee sibira dhufu wareegatu sirraa hir'ataa jechuudha. Isa dura wareegni sirraa hir'ata. Lama yoo malolattes nama magaalaa san keessa jiru mo'achuu dandeetta humna dabalataa haga inni argatuufu. Karaan cufame waan ta'eef ka baadiyaa keessa jirtu ka magaalaa silaa gara magaalaa deemaa jirti ka magaalaa ka baadiyaa keessa jirtu axxee hidhadhu muka keessa taa'i xamadadhu yoo isin dhufte taa facaasii hiikkadhurra kana ka ta'u hiikkadhu awwaala dhume safarsanii badi bakka irraa hiikkadhu badi. Akka barbaadde deemuu hin dandeettu jechuudha. Axxeen hidhamee nadhaa jedha. Hin sodaata waan nadhaa jedha asiin hin bahu nadhaa jedha. Okay? Nadhaa jedha si sodaata. Yoo ati cadhifteetuma dhufte akka barbaade fiiga namni isa dha'u hin jiru ka. Namni isa maal sodaata? Du'a sodaata ilmi namaa bar du'a sodaata. Wanni adda akkana namni affanamee du'a waan sodaatuufi waan biraatiif miti. Du'a kana injifachuu danda'uu qabna. Yoo bilisummaa feena ta'e. Wareegamne hafnu hireedha. Jennee gaafa deemne qofa. Kabilisoo. Yoo tokko mana taa'aa tokko har'a qeerroo rooba. Fakkeenyaaf rooba biyya bara baranaa rooba. Kun hojii 8 rooba margi takka hin jiru. Margine horiin waan dheedu hin qabu jedhama biyyatti. Midhaan akka itti facaafatuun hin qabu. Qotee bulaan keenya. Namni keenya. Akkuma beektan namni Dajaalaa silaa Oromoon baadiyyaa akkuma beektan. Midhaan tokko hin facaane wanta akka hin jiru. Kanaaf rooba malee gabbayii roobuma san keessa keeshaa uffadhu. Keeshaa yoo barbaadde qalamii dibii marga fakkeessi yoo margi jiraate marga fakkeessi gubbaa isaa dhagaa karaa cufi keeshaa hodhadhu tolfadhu kamana jiru kamaa daabara bishaan xaa'oo keessaa buufte hodhadhu lama walitti hodhi gubbaan golloo godhadhu akka miliitarii ta'uu qaba Oromoon kenna mataa isaatitti. Yoo ati miliitariin taane eenyu biyya si eega eenyu kasi eegu Oromoon leenca jenna. Leenci daangaa isaa gaafa diinni cabse ni wareegama malee daangaa isaan seensisu ni beektan. Teritorii qaba teritorii isaan seensisu leenci. Tokkochas yoo ta'e hanga gaafa wareegamee duutitti kumaatis yoo itti yaan ima lolata. Hinduu amalee.
Territory isaa hin seensisu. Oromoolleen cenna daangaan kenna cabee Oromiyaan cabdee abbaan barbaadde har'a yoo Amaarri afaan Oromoo dubbatu nurra deemee nu bulchu maaltu nu dhagama uummata keenya. Nama keenya maaltu isin dhagama. Har'a kutaa tokko Amaariif bara dhiyoo siin jedhan maaltu isin dhagama. Wayyaaneen nuun taane jennee irratti fincile uummanni Oromoo. Wayyaanee ofirraa buuftee naftanyaa ofitti deebiftee galtee raftaa. Galtee raftaa waan hin fakkaanne iyyuu bar waan hin fakkaanne. Galtee raftaa namoota har'a xiqimii xiqqoodhaaf waan xiqqoodhaaf argite waan xiqqoo mootummaarraa argataniif waan saamataniif warra saamatee baduu barbaadu akka taayee saamatee baduu warra barbaadu. Badanii biyya kanallee jiraatan biyya alaa kanallee jiraatan beekani. Isa warra ijibbaata falmatu wajji gizeen fixina. Isaan ijibbaata seenaan kenna dabe ummata Oromoo irratti daba hojjenne nama ajjeesisiifne nama hiisisiifne qabsoo Oromoo laamshessine qabsoo Oromoo arrabsine xureessine warra jedhu kun xureessine Oromoo nu dhiisu warra jedhu. Taayyena dhambo dhaqu taayyena salaale dhaqu kataawes finfinneeta adaamaan dhaqu taayyena waraana marfamee yoo deeme malee hin dhaqu. Hin dhaqu akkanuma dhuunfaatti adaamaan dhaqu taayyena guyyaarra. Warroota akkanaa kana yoo kadhagee uummanni lakki hoggana qabaa ka jedhu taate badeen lafa jira. Yaa uummata Oromoo ijji odoo hin banne ija oolfachuun amma. Nama gaafa ijji awwaarri itti duudee humni itti ijatti hurri ijatti badee ija qabataa akkana rigataa deemu haga baddu eedda. Har'a nama kee hidhanii kaleessa Jawaar ji'a lamaaf deema mudda hidhamee. Ji'a lamaan kana keessatti uummanni Oromoo osoo akka jiru magaalaa gadi jigee magaalaa to'ate kabaadiyaa jirus. Baadiyaa maaltu jiru? To'ate kabaadiyaa jiru mooyyuu hidhannoo isaa hidhatee walleenjisee osoo deeme har'a qeerroo tokko laal jimaa jala afanii jimaa qama qeerroon keenya. Laala Oromoo kun waliin hin deemu. Qabsoo waliin hin deemu abadan. Hin deemu akkamitti deemu? Namni qabsaa'uuf akka waliin hin deemu waliin ta'u malee. Kabaadiyaa jiru walleenjisaa jimaa isaa dhoorkataa taa'ee qamaamuu miti taa'ee qamee waan qabsoo haasa'uu miti eenyullee godhaasa. Nama itti toletu taa'ee qamaa taa'ee namicha farshaan uffifatu fataa jechuufi qaqamamu namni kadhugu namni fataa jechuufi bee. Teettee mana teettee waan qabsoo haasofte mootummaan dhufee wannuma san irraa gororroo qabee si baasa jimamatti qamaa turra. Kana beekuun namarra jira nama keenya. Kanaaf ka magaalaa jiru taa'ee shishaa afuufuu miti qeerroon. ብሎክ ላርጋቸው አንድ ይሽርሙጣ ልጆች ያሉ እዚህ ታዬ ጅማ አፉፉሚት ዮካን ሽሻ አፉፉሚት ገዲበዬ አቺኬስ ኦፌጋ ከቀረንሳ ቀረንስ ሾሆ ጀዳን ደም ናኖ ሽብሬሳን ደም ዮካን ናኖ ሰን ሾኮክሳን ደም ቀረንስ ይወደም ሱተ እጀታ ቀንሳን እጀታ ዮ መስቢረ ገስ ኛቱ ቆፍ አርግታ ሲምብሬው ቀቦ አርግተኒ ምቲ ሲምብር ሀገማከ ሴንሲቲቭ ታተ በይተን ገሩ ኢሲር ስማርት ዋን ተይፍ ደቀኛት ስማርት ኢዝ ስማርት አከቲጀቱ ቤ አከቲ ደምዌ ሾኮክ ጀዳን ደም ቀብሶን ከነ ሾኮክ ጀዳን ደም ታውን ቀቡ ኒሂኔ ኒባኔውታት ይሮታ ከገዲባነ ቆጶፍኔ ማነት ኢትገባኔ ሁኔቱ ማከ ቀረንሳ ቀም ሰምቦታ ቀረንሳ ቀብደ ገዲን ዲፍቱ ማነት እንገልቱ ሀጋ አጀፍቴ ሀጋ ፈንፍቱቲ ቦፋውቱ ሀጋ አከሚ አመንተ ቦፍ ዴቤስ ይዳ አጀፍቴ ሙከረት ሀጋ ፈንፍቱ ገገረ ገልጭቴ መታይሳ በቃ ኢኒ ቢዬን ጠቀም ደጋጎጋ ይረት ጋፈ ጎቴ ቢዬሰን አራቤ ከኡንደንዶ አከሲን ጎኑ ሀፉራ ኢትገልጭኔ መነገል ሞቱማ አመነ ከሰ ደሜ ወረ ጋፈ አመደ እንገደ ከራ ጭፋቱ ሀርጠ መነ ከሰ ደሜ ጋፈ ነጋ ቀብሶን ስላ ዳበቴ ከረራ ሞቱማ ነጋ ጅራ ነዳጂን በነሜፊ ቀቤተ ከተካን ጉሬ ሂዴ ከአጄሱ ነምን ስራ ሂርአታ ደማ ጀቹ ኦኬ ዮ ኢትፉፍተ ቀብሶ ከነ ኢትፉፊ ኛን ስትያፍ ሶቅንድ ስትያፍ ቡኒ ስትያፍ ከኑማሚ ወኒ ሞቱማ አርጋቱ መኒ ከነማል ቡናሚ ቡንሌ ኦይሩ ከደ ሰመርግ ጂማሚ ጂማም መጋላ ጂማን ኢትመርግን ህንዱፍኔ ማለ ሀረርጌ ገስ ኦይሩ ኢሳ ከሳ ሙራታሚ ደቄ ማሊ ወና ትፌቱ ኛታ መነ ከየትኛት ባቡረ ጊዜ ተከጃ ከሰ ጊዜ ተኮዮ ዳሲፈት ወንኑማን አቲ ሞቱማ ከነ ሲድርቅ ማል ወኒ ከራ ኩዳን ሲበንሲስ ማል ወንዲ አቲ ነገተቱ ማል ዋሸመተ ተዮታት ዱጋ ህየስ ጉሊቲ ሸመተ ጋፋ ገባን እንጅር ቀረጠ ሞቱማ ሰኒ እንከኒን ታክሲ ሞቱማ ሰኒ እንከፈሊን ባንኪ ዳማለቀ ኪ ባፈድ ባንኪ ከቴ ገንዘብን ሲደሉ እንጅሩ መነከ ካ አዋለድ ለፈቆቲ አዋለድ ከቀብዱ ሉክ
kana qara'utee ta'uu qaba namni keenya. Yoo hagana yoo hin bilchaanne qabsoon keenya. Dhallee mootummaa baankii kenninee fi qarshii meeqa sii dhala baankii keettee. Qarshiin ati kafaltu sun militarii mootummaatiin nyaachisaa. Siimmoo siin dhalu diina si fide hin duuta qarshii sanirraa qarshii keetii hin duuta. Qarshii baankii keettee qarshii keetii hin duuta. Dinquu Dayyaasaa fa'arraa jiilaa. Dinquu Dayyaasaa qarshii baankii kaata inni miileenara waan ta'eef. Qarshiin isaa deebi'ee diina isatti ta'e. Gargaarsi inni mootummaa godhu diina isatti ta'e isa biyya ari'an biyyummaan dinquun taane akkamisii ta'a. Namni waa qarshii qaba jettan namni qabeenya qaba namni makiinaa qaba. Biyyummaan dinquu Dayyaasaatii hin taane isinii ta'a. Oromoo ta'a namnummaan akkama sammuu kee keessa yoo yaaddu. Maal qabda sanuyyuu moo maal qabda yoo guddate namni 100,000 yoo qabaate namni jabaan xiqqoo sanuu xiqqoo hooyaa jiru. Maal qabda homaayyuu hin qabdu. Isa san baankii keettet mootummaa ofirra goobsita yaa uummata Oromoo. Baankii hin kaayin hin galchin. Diina walii hin filatin kun baankii Oromiyaati kun ka akkasii hin filatin diinni diina. Baankii Oromiyaa inni jiru duraa feesun. Hin jiru baankii Oromiyaa hojii gamtaa Awaash wanni jedhamu hin jiru. Beekadhu kan. Kunniin marti ka mootummaa wajjin dalagani. Mootummaan warra baankii isaanii irraa fudhatu. Qarshii ummataatiin ka daldalani. Hin kennini qarshii kee mana kaayadhu. Ka qabdu baafadhu. Sittin kenni noo jedhan guyyaan baafadhu. Har'a 10,000 baas boru 10,000 baas iftaan 10,000. Hin kenni numa jeemsiin hin jedhan qarshii kee. Siin hin jedhan hin kenni noo jedhan illee issayyoo. Lammata ka biraan galchu jechuun manni amanee baankii sun amanamaa miti jechuun hin cufama nabsimaa. Okay? Qarshii achi jiru qarshii situ guyyaan itti galcha. Qarshii awwaaladhu boolla qotii. Sibiila marii keeshaan marii biyyee qotii awwaali bakka namni dhageen ofii keetii. Eenyulleen baafatu iddoo ooyiruu kee keessa. Peestaaliidha yoo marte qarshiin maal ta'a? Homaa ta'uu hin danda'u. Bishaanutu qomaan ta'u qarshiin. Akkasitti kaayadhu. Kana godhuu qaba namni keenya. Nama kanarratti encourage gochuu qabna. Diyaaspooraan ala jiru. Nama kana gochuu qabna warri waa biyya ergitan. Baankii akkana baankii kana. Baankii galfattee eessa galfata? Baankiin ka mootummaati. Eenyutti galfata? Rasaasa bitaa mootummaa. Look. Wanti nu goonu guyyaan indirectly wanni nu goonu mootummaa mormina mootummaa gargaaraa irra diyaaspooraan. Afaaniin mootummaa mormita. Keessaan mootummaa gargaarta akkasi. Waldaaleen community to'atan akkuma beektani dura taa'aa community irra baay'een isaanii harka lafa jalaatiin bilisiqinnaa wajjin jiran. Guyyaa community keessa dhaabatan lafa biyyatti fudhatanii deeman. Kana beeki diyaaspooraan dura. Isa haxaa'e of keessaa eenyu. Tokkoon eenyu qabsaa akka ta'e bahee uummata makamuu qaba. Afaan dhuffatanii hin mormanillee waltajjii irraallee nafan uummata keessaallee hafuun barbaadan garas irraallee hafuun barbaadan. Si keessa ta'anii si basaasan jechuudha. Kana adda bahuu qaba. Callaan callaa girdiin girdi. Ansaraan ansara akkasi. Lakki Oromoo yaannoo taane Oromoodhaa akka Oromootti karaa tokkocha qofaan karaa nu ta'u karaa sabni kun fedhuun deemu saniin ala boolla lama dhaabata akka wanni hin danda'amu. Kana uummanni Oromoo beeki diyaaspooraan ollaa kee beeki. Hin sodaatiin abbaa fe'oo ta'e. Maal si godha? Maal fida? Maal si godha? Maal abbaa waan ta'eef isa sodaata? Inni hin qaanfanne. Inni ka uummanni Oromoo mootummaa ajjeesaa deeggaru hin qaanfanne. Ati maal waan ta'eef isa qaanfatta? Saree jedhiin. Tokko kana. Ka beeku namni keenya argitee walirra ay amma beekasii tokkummaan amma hindu ay akkasin jedhiin akkasin jedhin. Maal abbaa isa waan ta'eef? Mirgaa miti. Maal waan ta'eef? Leebaa hattuu egaa arge hattuun. Akkasitti himi. Homaa fiduu hin danda'u. Hin sobaa. Hattuun ugeessi afoon dhaabatu gaafa ati gootummaan dura dhaabatu. Hattuun hattuu waan ta'e of beeka. Kana akkasitti hima. Lama uummata keenya ka biyyaa itti hima gorsaa. Qeerroo obboleessa akka qabdan gorsaa. Qarshii xiqqoo qabdan ergaa fi jajjabeessaa. Moobaayilii guutaa fi maatii keessan fira keessan irraa maal information hin jiru. Akkam godhamuu qaba karaa itti akeeka kana godha itti hima. Karangoon qeerroon biyya keessaa qabsaara sagalee haa taanu akkami sagalee taanu. Yaada fi sagalee haa taanu maal haasa? Sagalee haa taanu jedhu. Maal sagalee ta'aaf? Sagalee ta'uu jechuun karaa itti akeekuu. Bakka hanqina isaan qabanitti hanqina itti akeekuu karaa kana osoo gootanii kan osoo beekumsuma qabnuun homa qabnuun keessaa ta'u isaan haa fudhatanii kan osoo gootanii karaa cufurra osoo kuttanii bakka kutamuu qabutti ka cituu qaba murtaa'ee jechuudha. San isaantu murteeffata. Diina asiin nutti baay'ateera karaan kun diina nu baay'ee cituu qaba waa'ee qeerroo yoo murteesse kutuu qaba. Isaantu achi jiraata waan ta'eef. Lakkiin kutamuu ammaaf muka guddaadhaan hacuun hin cufamu. Bakka ganamaa galgalli diinni irra gulfeera saasaan ajjeesu cituu miti yoo barbadaa'e qilee yoo ta'e goorji yoo ta'e nan fayyadu. Bu'aa takka illee hin qabu waan ta'eef. Uummanni keenya dur gaafa
gaafa karaan hin jirre gaafa dildilli hin jirre wal qunnamee walii birmatee walii lolaa ture bishaan daakee walii bayaa ture kun waan haarawaa miti kana waan ta'eef namni kenna akkasitti yaaduun nurra jira akkasii yaaduun nurra jira isa lammataa koominiitiin jiru kaas jiru waldaaleen jiru ummata Oromoo gargaara karaa itti akeeka ummata Oromoo nama miidhame ni gargaara maqaa liistii nuu kenna maal jechu maaf uumamte ati waldaa bakka bu'aa maaf taate yoo kanan dalagni ana gaafadda lakkii hin godhaa jettee durataa ummataa taatee ni gaafa durataa ana filadhaan kana ni godhaa akka waldaatti kana ni godhaa nama kenna kamiidhame ni godhaa jettee dura buutee miti gaafa dura bu'aa taate deebiteeti nama liistii naannoo keessanii atiin hojjettu caasaan qabdu moo mana teetteetti anarraa eegda mana teettee nama tokko nama guyyaa saantiba gaafa funaantu kophaa funaanta saantiba ummata irraa fuutee qeerroo gargaartonis beekii gargaari ofii keetii caasaa jaarii kanan dalagan waldaaleen jiran akka numaan qixxeedha gaafuma saantima guuran hogganni saantimaa isaan akkas malee homaa waan lafarratti hojjetu waan lafarratti mul'atu hin fidan takkallee nama gargaarree yoo jedhan beekanii bakka gargaaramu ofii dhaqaniit hojjetaniit ummata nutti garsiisan nuti salaami seensaa beeku teenneen laalla kunoo godhaarraa kana godhaarraa riipoortii ummataa godhaami hogganaa jechuun ofii hojjeta jechuun hoggana ni hoggan ofii isaatii hin hogganan isaan hin taa'u hayyu dura taa'a kun akkuma maqaan isaaniitu dura taa'a dura taa'a akkas dura taa'a hin taa'a hin dalagu hin deemu achi deebi'eeti malan dha'u dura taa'a barama hogganaa can paartiin Oromoo maaliif dadhaban ummata eegi qabsoo ummanni finiinsa hogganaa ta'ee fudhachuuf fiiga humnaan ofii hin hojjetu akkasii hin hojjetu lafarratti fudhatee itti abbaa ta'uuf fiiga kun maqaa garagaraa baafatee hafaf godhee fudhachuuf fiiga ana hojjete jechuuf qabsoo Oromoo kan ulaamchise kana namni hojjetu ifatti amma Jawaari maaliif namni jaalata waan hojjetuuf lafarratti waan hojjetuuf qeerroo sana ajajaa turu ofii hojjete akkamii ajaja sila osoo waan ofii hin hojjenne akkamii mee ajajuu maa dadhabanaa dharee warri nutu ijaaree Oromoo nu ijaare maa ajajuu dadhabu qeerroo mee kaa ajaja mee namni tokko kayyee ajajime ajaja sirraa fudhatu hin odeessite jechuudha lafa warra taa'ee odeessuu jechuudha in as a word garuu warruma waan namni hojjetee tira abbaa ta'uu warra barbaadu kan Oromoon beekisa isa duraa hattuu adda baasi hattuu dhaabbadhu ilaalumatti jedhaani hattuu jedhaani hattuun gisee kamuu hojjechuu hin danda'u hattuun hin hojjetu hattuun nama hojjete jalaa waa hata akkana warra taa'ee qabsoo hatu warra taa'ee nama ilaa qabsoo akeeka qabsoo hatu isaan ari'aa ofirraa hattuu kunniin isin hin bilisoomsi ni eeginaa irraa hattuu irraa maal eedda hattuu irraa liqaanaa liqeessettaani hattuu qarshii liqeessitee fi naa deebisaa eedda akkasi kunniinis jarri akkasi kana yoo akkasitti ilaaltan dhiisini tuffattee akkasitti bira kuttee haa odeessanii bira kutiniin ta'u qabsoo ummanni of gurmeessi hoggana of keessaa baase san booda hogganuma keessan dhageette abbaan fedhe iyyee ala taa'ee dutee ala taa'ee achiin ba'e deebisiniif yoo isin safara naannoo kee dhufte si hogganaa bici jette mataa dhee jechuuf irraa balleessi leeba hattuu bayyee qucee qabii rarraasii baase of keessa basaasa waan ta'eef garuu har'a namni ummata keessatti argamee ummata san tokkoomsee ummata san hogganee qabsoo kana furgaasee yoo aangoo qabate yes isaaf mala wareegama fudhatee ummata keessa jira waan ta'eef ummata keessatti wareega baasaa waan ta'eef ummata gargaaraa waan ta'eef yaadaan gargaaraa tooftaa qabsoo baasuun gargaaraa jira adeemsa karaa itti akeekuun dura deemee xurree faana qabsoo buusee godhaa jira waan ta'eef yes inni hoggana ta'e abbaan fedhe qeeqee abbaan fedhiisee hoggana inni yes ijaan mul'ata lafarraa mul'ata dalagaan isaa osoo hojjenne ta'aniituma interneetii marra ta'aniitu hoggana ta'anii mul'atan duubata eessa akka jiranuun beekaman jirri kun eessa jiraatanii namni beeku hin jiru tokko ummanni hin beeku keessa jiraata hoggana garuu hoggana meebii mata makee hoggantaa yookaan maatii makee firoottu makee irratti hogganaa ta'e malee ummata Oromoo irra hogganaa ta'uu hin dandeettu namni ummata Oromoo keessa argamee ummata bal'aa moobaalaayiz godhee argatanii akkas yoo hin goone hoggana ta'uu hin dandeettu ummata hawwii ummataa waan ummanni sirraa fedhu godhuu hin barbaanne hoggana ummataa ta'uu hin dandeettu kanaaf nama keessanii bilbilaa akeekkachiisaa itti himaa beeksisaa xurree karaa qabsoon irra jiru waan mootummaan godhaa jiru waan argitan xiinxala hubannoo jireenyaan ka hubattan ka baqaan hubattan ka barnootaan hubattan hubannoo keessan san maatii keessan qotee bulaa itti himi obboleessa kee ka barate barnoota addaan dhaabee mana keessa jiraaminnu barnoonni ho'ituu hin jiru hin beektan barnoota dhaabee qe'ee ta'ami isa himi barsiisi jedhiin ijoollee yaa barsiisu
qabsoon akkasitti yagiddi amma ta'uun qabu hoggaa lama yookaan hoggaa tokko booda nama baratetu yaada samtu mataa keessatti question ta'a jechuudha mataa keessa ta'a waan mataa keessa ta'uuf yaada saniif falmachuu eegalaa jechuudha borus qabsaa'aan biraa akkasi biqilaa jechuudha nuti hin teenna buleessa keenya ittiin himnu qarshii asitti erginee fi caammaa gaarii uffatee mana jimaatiif mana shishaa ta'ee shishaafuuf waan qabsoo haasaa akkamiin bilisummaan dhufa jira keenya qarshii qaba kaa qarshii itti erginaa namni ergaa mana shishaa ta'a inni akkas ta'uun irra jiru shaarpi godhuu qabda shaarp baagala isaa beekuu qabda maatii keeti buleessa kee eessa oolu eessa deema barataara qorataara qabsaa jira ilaalchinni qabsoo keessa qabu maali hubannoon inni siyaasaa qabu maali yoo hin beekne qabsoo san akkasitti karaa nagaa keessa moobaalaayis godhuu hin dandeessu waraanaa miti waraana yoo taate dirqama itti kennita dirqama fudhata waraanni hoggana dhagaa dirqama itti kennite dirqama saniif wareegamaa jechuudha kaayoo itti amanee fi dirqama hogganni itti kenneef wareegama qabsoo karaa nagaa keessatti eenyumis humnaan bahin jettuun fedha isaatiin ba'a nama lakki ani hiriiran boodee mana oole yoo ta'e lakki ati mana ooltee wanti si godhe wanti jettuun hin jiru qabsoo karaa nagaa keessatti meebii afoosha keessaa ari'uu dandeetta afoosha keessaa ari'uu dandeetta garuu homaa godhuu hin dandeetta okay maaliif natti hin tolle agasuma qabsoo karaa nagaa keessa beekee yoo bahe qofa beekee hiriirri kun anaaf ummanni oromoo gabrummaa jala jira hiriira kanarraa hafuu hin qabu jedhee murteeffatee bahuu qaba namni martuu jaartiin jaarsi baay'ina irraa moobaalaayis gaafa goote mootummaa sallaamsheessita qabsoo karaa nagaa katti milkooftus hidhamtoota siyaasaas akkasi gadhiifta oromoon jaarsi mana ta'aa jaartiin mana ta'aa dargaggoon qofa karaa cufaa hidhamaa wareegamaa ilmi keessa jedhan hin beeku eessa akka jiru achi hin beeku bakka ijoollee ebel wajji deemee miti atis manatti hin argamin wareegame ilma kee dura bahi gaafa san ka jijjiiramni dhufu abbootiin amantii wareegame yoo namni jiraate mana amantaa dhattee itti himta waan waaqaa namnu hin jiru namnu dargaggoo lafarraa dhumaara amantiin ubaduuf deema maal itti himta nama lafarra jirutti amantii himan yoo namni hin jiraanne amantii eessa jira hin jiru hin soba dargaggoo lafarraa wareegamaara jaarsaaf jaartiitti mana amantiitti itti himani mana amantii ol dhaqanii itti himan akkasi gabbayi sheenni gadi bayi qeesiin gadi bayi paastarri gabbayi ummata hojii dhaabadhu ummanni kun yoo jiraate amantiin jiraate yoo ummanni kun lafarraa barbadaa'e amantiin sunis hin jiru hin eebjota ati nama eebjota nama waan agarre hin sobda akkasi itti himaa nuti wareegamaa wanni lakki amma du'aa nama masgida keessa dhageenyu qabnu yeroo ammaa kana qabsoorra jira gadi baanee falman kottu gabbayi du'aallee achuma godhanna akkuma qabsootitti kararra godhan gaafa jettee murteeffatte caasaa mootummaa san diiguu eegaltaa jechuudha beekan kana isaan marti isaa bakka takkatti gadi bahee ati teetta achumatti mana keessatti ol seenanii mataa si guuranii keessa yaasan odoo ati mana keessa teettu luka ala ka ta'uu alatti gadi ilaala fagoo argaa akka qeerransaa fagootti ilaala yoo isaan shokok jedhaa dhufan fagootti ilaala ka ofirraa wareegdu ofirraa dhayaa mana keessa teessee akkamii argitame akkanatti namni mana ala waan jiruun argaa akkana nutti taphata jira keenya mootummaan bara dheeraa uummata keenya akka itti himan namni keenya dhaga waan hin beeku hin galuuf ta'e hin beeku hin burjaajaa ta'e hin beeku ka diinaallee dhagaa nama dhageettu filataa dhagahuu qaba namni keenya kundi shakkaa dhagahuu qaba kun diina ta'innaa kamtu dhugaa adda baasuu qaba sagalee dhugaa adda baasuu qaba namni keenya sagalee qabsoo adda baasuu qaba ofii akka gizeessan sagalee qabsoo adda baasuu hogganaan adda baasa sila hogganni jiran immoo akkuma argitan akka ta'e ammaan immoo ni dabra waan dabru dhagayaa qeerroon ufumaa waan isinii ta'u kanatu nuuf mala yaadaa karaa kana yoo deemne cost analysis isaa baasaa karaa kana yoo deemne maali disadvantage inni jiru kana yoo deemne kamtu irra bu'a qabeessa ka jedhu qeerrootu filata nuyi miti nama qabsoon qaamaan keessa jirutu filata kanaaf waan isinii ta'u filadhaa ka barbadeessan barbadaa'uu qaba ka dhaabatuu qaba diina keessan beekaa dura basaasa ijaaradha akkuma mootummaan basaasa qabu ati basaasa ijaaradhu basaasa jabaa ijaaradhu basaasa caasaa qabu ijaaradhu ka magaalaa keessa jiru kaabineen maaltu maal dalaga eenyutu nama hiisisa caasaa san ijaaradhu caasaa san gaafa ijaarratte ati dursitee informationii qabda mootummaa dursitee informationii argattaa jechuudha basaasa fakkeenya amma Jawaar basaasa qaba gizeessan mootummaa keessaa nama isaa informationii kan basaasaa jechuudha basaasa Jawaar mootummaan waan kana waan san godhaa jiru itti himaa jechuudha dhufee keessaan namatti karaa kamiinis ta'u itti hima hin dhagaa qeerroon akkasitti basaasa cimaa ijaarrachuu qabdan
Basaasa cimaa san gaafa jaarratan namni basaasa sun fidee informationii siin gaa waan mootummaan yaade. Kun qabsoo karaa nagaa keessatti very important. Very important. Kana yoon beenne basaasa yoon qabaanne cadhifteetuma karaa dhufte eenyu akkasii waamuun beektu nama. Qeerroo san keessaa cinaan basaasa jaarachuu qabda. Basaasa qabsoo Oromoo humneessuu irratti diina qorachuu keessa ka basaasu jechuudha. Siyaasaan sun diinni eessaan akka bu'een beeka. Diinni eessaan si dhufee informis godhatu kaayoo diinaa. Hanga mootummaa keessan nama jaarrachuu sinirra jira. Qeerroon. Mootummaa keessa fira keessan jaarradha waan biraa yoo dadhabde. Obboleessa kee ka waraana keessa jaarradhu waan biraa yoo dadhabde. Kana beeksisi. Kanan beeksisu yoo jette